Garuu ija isaanii keessaa akkasumaan imimmaan buusuu hin danda'u. Bittaa yookaan afaan gi'iziitiin kunanee isa jennu san jechuudha. Nan sirbaa, nan utaalaa, naman arrabsaa foon jedhu sana immoo maal dhaabbachiisu? Nan faarfadhaa, naman jaalladhaa. Warri tokko tokko boolla qotatanii boolla san keessatti eeboo garaagaraa taasisanii yeroo kadhannaa duubatti illee yoo kufan eeboo inni gara duubaa sun isaan waraana, cinaatti yoo kufan inni kara cinaachaa jiru isaan waraana. Kadhannaaf halkan guutuu dhaabbachuu danda'u jechuudha. Bakka tokko ta'anii waan iddoo biraatti raawwatamu beekuu hin danda'u. Ofii isaatii qaamumaan dhufa jechuudha seexan. Yeroo kanatti qaamni qulqullootaa seexana kan gubuu fi ofitti dhiyeessuu kan hin dandeenye ta'a. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo iddoo garaagaraa teessanii sagalee kana kan dhageessan, viidiyoo kana kan daawwattan, nageenyi fi jaalalli Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Araarsummaan haadha keenyaa, giifti keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam, kadhannaa isheetiin yeroo hundumayyuu kan nu biraa hin dhabamne bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Eegumsi qulqullootaa, eegumsi ergamootaa, kadhannaan isaanii yeroo hundumayyuu isin wajjin haa ta'u. Egaa barumsa keenyaa hafuurummaa ortoodoksaawaa yeroowwan darbanitti kutaalee walitti fufuudhaaf barachaa turreerra. Har'as egaa barumsa keenya iddoo dhaabneerraa itti fufna. Akkuma yaadattan yeroo darbee sadarkaalee qulqullummaa yookaan kabaja qulqulloonni hanguma jireenya isaanii hafuurummaatiin jabaachaa deeman Waaqayyo immoo kennaa irratti kennaa isaaniif dabalaa akka deemu kaasne, qulqullummaan immoo sadarkaalee sadii akka qabu, qulqullummaa foonii, qulqullummaa lubbuu, qulqullummaa laphee jennee isa keessaas immoo qulqullummaa foonii maal akka ta'ee fi qulqullummaa foonii jala sadarkaaleen jiran maal fa'aa akka ta'an waliin ilaallee turre. Har'a immoo akka eeyyama Waaqayyootti egaa qulqullummaa lubbuu irraa kaanee kan hafe itti fufna. Waaqayyo gooftaan keenya nu gidduutti argamee akka nu barsiifatu, akka nu gorfatu fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaa har'a jalqabnee kan ilaallu qulqullummaa lubbuuti. Yeroo darbee egaa akkuma walii kaasnee sadarkaalee hafuurummaa keessatti namni tokko hariiroo Waaqayyo wajjin hin qabu, walitti dhufeenya Kiristoos wajjin hin qabu, hanguma jabeeffachaa deemu Waaqayyo immoo kennaa isaaf kennaa deema. Aangoo addunyaa kanaa irratti, miira foonii irratti, dharraa foonii irratti, hawwii addunyaa irratti qulqulloonni egaa namni hafuuraa waan jechuudha aangoo qabaachaa deemu jechuudha. Waaqayyo aangoo isaaniif kennaa, mo'icha isaaniif kennaa, jabina isaaniif kennaa hanguma deemu sadarkaalee qulqullummaa kana ni gonfatu jechuudha. Egaa yeroo darbetti qulqullummaa foonii jalatti qulqulloonni callisa irraa jalqabanii qalbeeffannaa gonfatanii akkasumallee dhumarratti immoo mi'aa faaruu akka gonfatan waliin ilaalleerra jechuudha. Har'a jalatti immoo kan ilaallu qulqullummaa lubbuuti. Egaa namni hafuura waan tokko Waaqayyo wajjin jireenya jiraatu keessatti, jireenya hafuurummaa isaa keessatti qulqullummaa foonii erga gonfatee booda qulqullummaa lammaffaa inni itti darbu qulqullummaa lubbuuti jechuudha. Afaan gi'iziitiin nitsaa nafs isa jennu sana ni gonfata jechuudha. Qulqullummaan lubbuu egaa namni tokko callisuu danda'u erga gonfatee booda ija isaa kitaaba qulqulluu irra kaa'ee, laphee isaa iccitii isaa irra kaa'ee kadhannaa kadhatuun maal akka jedhu, wanti inni dubbisu maal akka jedhu, faaruu inni faarfatu maal akka inni jedhu, galanni inni galateeffatu maal akka inni jedhu beekaa galateeffachuu erga danda'ee booda immoo sadarkaa itti aanutti darba jechuudha. Sadarkaalee qulqullummaa lubbuu jalatti argaman keessaa har'a kan ilaallu jechuudha. Qulqullummaa lubbuu jala sadarkaalee afurtu jiru yookaan immoo qulqulloonni namni hafuurawaan sadarkaa qulqullummaa lubbuu yeroo gonfatu as jalatti sadarkaalee afur qabaata jechuudha. Inni tokkoffaan imimmaan kan jedhamu yookaan sadarkaa boo'ichaa jedhama. Inni lammaffaan bittaa, inni sadaffaan jaalala, inni afuraffaan immoo bakka hunda gahuu kan jedhamu jechuudha. Namni qulqullummaa lubbuu gonfate sadarkaalee afran kana keessa ni darbaa jechuudha. Isa tokkoffaa halaalu. Sadarkaa isa tokkoffaa yookaan qulqullummaa lubbuu keessaa inni tokkoffaa irratti kan argamu imimmaan kan jennu.
afaan Gi'iziitiin aanbi'a isa jennu jechuudha. Egaa jechi isaatirraa akkuma hubattan imimmaan egaa boo'icha wajjin kan wal qabatudha. Gadda wajjin kan wal qabatudha. Sadarkaa kanarra qulqulloonni gahan fuulli isaanii otoo hin muufatiin, otoo hin dhiphatiin ija isaanii keessaa imimmaan yaasuu danda'u. Egaa namni tokko maaliif akka boo'u ni beekna addunyaa irratti. Namni gaddee gadda isaa ibsachuudhaaf imimmaan ni buusa. Al tokko tokko immoo gammachuudhaan illee namni imimmaan buusuu danda'a. Kan qulqullootaa garuu kanarraa adda. Akkamii fuulli isaanii otoo hin muufatiin gaddaanii miti jechuudha. Gadda foonawaatiin miti. Waan miidhaman qabaataniitii miti. Dhiphataniitii miti jechuudha. Garuu ija isaanii keessaa akkasumaan imimmaan buusuu ni danda'u. Boo'ichi isaanii kun fedhii addunyaa waatiif miti. Addunyaa irraa qabeenya dhabnee, addunyaa irraa kabaja dhabnee, addunyaa irraa hiyyummaan nutti dhufee, namni nama biratti fudhatama dhabnee, abbaan nu jalaa du'ee, haati nu jalaa duute jedhanii otoo hin ta'in kan isaan boochisu maalidha yoo jenne gidiraa gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos dhala namaa fayyisuuf simate. Rakkinni inni nama fayyisuudhaaf harka Yihuudootaatti simate sun yeroo hundumayyuu isaan boochisa jechuudha. Yeroo hundumayyuu isa yaadanii gaddu jechuudha. Waa'ee fooniitiif miti. Waa'ee hawwii foonii, waa'ee fedhii foonii yookaan miidhama foonii qabaatanii miti. Maaliidhaaf boore gidiraa yookiin rakkina gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos ilma namaa fayyisuuf arge sana yeroo hundayyuu yaadanii ba'u. Egaa mana kiristaanaa keenya keessatti akkuma dubbatamu gaddi maluu fi gaddi hin mallee ni jira jedhama. Yookaan gaddi barbaachisuu fi gaddi hin barbaachisne. Gaddi hin barbaachisne haati, abbaan, ijoolleen yookaan firri nu jalaa du'e jedhanii boo'icha hin barbaachisne boo'u jechuudha. Boo'icha hin barbaachisne walitti fufuudhaaf waggoota hedduudhaaf gaddaa boo'uun gadda hin barbaachisne jedha. Maaliif? Akka abbaatti waaqa waan qabnuuf, akka haadhatti durbee Maariyaam waan qabnuuf, akka obbolootatti kiristaanota biroollee waan qabnuuf firri keenya nu jalaa du'e jennee walitti fufiinsaan boo'uun hin barbaachisu gaddaa hin mallee jedhu jechuudha. Inni biraammoo gadda barbaachisu yookiin gadda malu inni cubbuu ofii yaadaa tokkoffaa jechuudha. Cubbuu ofii, balleessaa ofii, yakka ofii Waaqayyo irratti wanta hojjetan yaadaa boo'uun kun gadda malu tokkoffaa. Lammaffaa immoo gidiraa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos irra gahe ilma namaa fayyisuudhaaf wanta isa mudate sana yaadaa boo'uun gadda malu. Gadda malu gadda barbaachisu jedhama. Akkasumallee wareegamtoonni Waaqayyoof jecha sagalee isaatiif jecha morma isaanii dabarsanii magaaziidhaaf kan kennan, bineensota biratti kan darbataman, akkaataa isaan itti du'an sana yaadaa immoo boo'uun gadda malu gadda barbaachisu jedhu jechuudha. Egaa kan qulqullootaa boo'ichi qulqulloota kuni isa kami jechuudha gadda malu sanii jechuudha. Rakkina gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos irra gahee yaadanii yeroo hundumayyuu ni boo'u. Inni kun kennaadha egaa. Kennaadha jechuudha. Imimmaan sadarkaa imimmaanii jedhama jechuudha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos akkana jedheera miti wangeela irratti. Har'a kan boo'an kan eebbifamanidha. Jajjabina ni argatuuti jedheera. Addunyaa isa dhufutti jajjabina akka argataniif addunyaa kanatti ni boo'u jechuudha qulqulloon. Jecha kana bu'uura godhatanii. Har'a kan boo'an kan eebbifamanidha. Jajjabina ni argatuuti jedhee gooftaan keenya keeyyata eebbifamoo isa jennu kitaaba qulqulluu irra isa jiru sana achirratti akkuma dubbate jechuudha. Har'a kan boo'an eebbifamoodha. Cubbuu isaanii yaadanii kan boo'an. Du'a ilma Waaqayyoo yaadanii kan boo'an. Kana hunda kan raawwatan eebbifamoodha jedhee gooftaan keenya illee akkuma dubbate. Egaa qulqulloonni sadarkaa qulqullummaa imimmaanii yookiin boo'ichaa kanarra gahanii du'a ilma Waaqayyoo yaadaa, rakkina wareegamtoota irra gahee yaadaa boo'u jechuudha imimmaan isaanii. Egaa boo'ichi kun akkuma dura kaasnee boo'icha fedhii fooniirraa ka'ee miti. Fedhii fooniirraa boo'icha ka'ee miti garuu waa'ee gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos yaadaa boo'icha bu'anidha jechuudha. Egaa qulqullummaa lubbuun argattu keessaa inni tokko imimmaan isa jedhu kana jechuudha. Inni lammaffaan bittaa kan jedhamu jechuudha. Bittaa yookaan afaan Gi'iziitiin kunanee isa jennu san jechuudha. Inni kun egaa jechisaa ifa ta'uu dhiisuu danda'a. Bittaa jechuun hiika isaa irratti gaafa ilaallu wanta tokko waan tokkoof bichisiisu jechuudha. Asirratti immoo gaafa ilaallu foon keenya lubbuu keenyaaf bichisiisuu, foon keenya lubbuu keenyaaf akka ajajamu taasisuun bittaa jedhama jechuudha. Egaa qulqulloonni sadarkaa kanarra gahanii namoonni hafuurawwan jechuudha foon isaanii lubbuu isaaniitiif ni bichisiisu jechuudha.
foon isaanii jechuun fedhii foonii isaanii, miira foonii isaanii, hawwii isaanii sana kan foonii sana dhiisanii gara hawwii lubbuutti dabarfatu jechuudha. Fedhiin foonii fedhii lubbuutiif bitama guutummaatti jechuudha. Sadarkaa kanarra qulqulloonni gaafa ga'an sadarkaa bichisiisuu yookiin sadarkaa bittaa kanarra gaafa ga'an qulqulloonni fedhii isaanii foonii, hawwii isaanii kan foonii, dharraa foonii sana salphumatti to'achuu danda'u jechuudha. Isa lubbuutiin salphumatti bakka buusuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf amma baay'een keenya kan rakkannu fedhii fooniirraa kan ka'e, hawwii fooniirraa kan ka'e, dharraa fooniirraa kan ka'e lubbuu keenya miina. Lubbuun keenya faarfachuu jaallatti. Lubbuun keenya waaqayyotti dhiyaachuu jaallatti. Lubbuun keenya kitaabolee qulqullaa'oo dubbisuu jaallatti. Lubbuun keenya nama hunda jaallachuu jaallatti. Lubbuun keenya namaa gadduu kennaa kennuu jaallatti. Foon keenya immoo fedhiin foon keenyaa immoo maal jaallata? Anatu nyaataa. Lakki mana qulqullummaan deemnu iddoo biraa deemna. Nama hin jaallannu of jaallanna jedha fedhiin foonii jechuudha. Egaa qulqulloonni sadarkaa kanarra ga'an maal godhore? Foon isaa ofan jaalladha jedhu san lakkii nama hunda jaallanna gara jechuutti. Nan sirbaa, nan utaalaa, naman arrabsaa foon jedhu sana immoo maal dhaabbichiisu? Nan faarfadhaa, naman jaalladhaa gara jechuutti fichisiifatu jechuudha qulqulloonni sa'aatii kanatti. Sagannii fi soomni kadhannaan salphaa ta'a yeroo kanatti. Amma ni sagannaa, ni kadhannaa, ni soomna yoo jennu nutti ulfaata miti foon keenya ni dira waan ta'eef. Sadarkaa kanarra gaafa geenyu garuu salphaa ta'a jechuudha. Qaamni keenya ni baraa, lubbuun keenya ni barti. Foon keenya yeroo kanatti duubatti nun harkisu jechuudha. Kan amalaa ta'a jechuudha. Kadhachuun, sagaduun, soomuun kan amalaa nuu ta'a jechuudha. Yeroo kanatti namni kaan hojjechuu nafee dhaga'uufillee kan nutti ulfaatu hojiilee ulfaatoo hojjetu qulqulloonni sadarkaa kanarra ga'an. Namni akkasumaanii gaafa yaadu wanti kun hin danda'amu waan jechuu danda'u qulqulloonni garuu ni hojjetu. Maaliif? Fedhii isaanii isa foonii isa isaan rakkisu sana fedhiif gaarii isa ta'eef isa lubbuutiif waan bichisiisaniif namoonni kaan yaaduudhaafillee waan itti ulfaatu hojjetu qulqulloonni sa'aatii kanatti. Fakkeenyaaf sagada kumoota guyyaatti sagaduu danda'u. Sagada kumootaan lakkaa'aman. Kana abbaa keenya Takla Hayimaanotii irratti agarreerra. Kitaaba qabsuura isaanii gaafa dubbisnu sagada kumootaan lakkaa'aman guyyaatti akka sagadan. Kana amma namni gaafa yaadu ulfaachaa ta'uu danda'a. Namni akkasumaan gaafa yaadu. Qulqulluun sadarkaa kanarra ga'ee garuu isaaf salphaadha jechuudha. Sagada kumootaan lakkaa'aman waaqayyo fuulduratti bu'ee ka'ee ni sagada jechuudha namni. Kumootaan illee hanga lakkaa'amutti saganni sagadamu sun ni gahu jechuudha qulqulloonni sa'aatii kanatti. Inni kan biraa nyaata foonii otoo nyaatin yeroo dheeraaf turuu danda'u qulqulloonni sadarkaa kanarra gahan. Nyaata foon isaaniitiif ta'u otoo hin nyaatin yeroo dheeraadhaaf walitti fufanii soomuu ni danda'u jechuudha. Maaliif? Fedhii foon isaanii, fedhii lubbuu isaaniitiif waan bichisiisuu danda'aniif jechuudha. Irriiba malee yeroo dheeraadhaaf qabsooruu ni danda'u jechuudha. Maaliif? Lubbuu isaaniitu foon isaanii ajaja waan ta'eef jechuudha. Sa'aatii kanatti qulqulloonni egaa yeroo isaan qabsooranii halkan akka irriibni isaan hin qabneef wanta baay'ee akka raawwatan ni beekama. Warri tokko tokko boolla qotatanii boolla san keessatti eeboo garaa taasisanii yeroo kadhannaa duubatti illee yoo kufan eeboo inni gara duubaa sun isaan waraana, cinaatti yoo kufan inni kara cinaachaa jiru isaan waraana kadhannaaf halkan guutuu dhaabbachuu danda'u jechuudha. Qulqulloonni tokkollee akkami galgala gaafa aduun lixxu kadhachuu kan jalqabe ganama gaafa aduun duuba isaatiin baatu kadhannaadhaaf qulqulluun tokkollee. Kana maaliif gochuu danda'an? Salphumatti fedhii lubbuu isaanii fedhii foonii irratti waan moosisaniif jechuudha. Waan moosisaniif salphumatti kana raawwachuu danda'u jechuudha. Egaa erga bittaa kana danda'anii booda erga immoo foon isaanii lubbuudhaaf bichisiisuu danda'anii booda sadarkaa itti aanu kan isaan irra gahan sadarkaa jaalalaati jechuudha. Sadarkaa jaalala kun ifadha. Akka hiika kanaatti jaalala jechuun uumama waaqayyoo otoo hin tuffatin uumee wal qixxeessanii jaalachuu danda'udha. Waaqayyo uumuuf kan hin tuffatin. Uumamni kun hin barbaachisu jedhee waaqayyo otoo hin yaadin nuti garuu yaannee tuffannee bira darbuu akka hin qabne kan nutti agarsiisu jechuudha. Uumama waaqayyo uume kamiyyuu wal qixxeessanii jaalachuu danda'uun sadarkaa qulqullummaati jechuudha. Qulqullummaa lubbuu keessaa isa sadaffaadha. Namoota gidduutti illee kuni qulqulluudha, kuni cubbamaadha otoo hin jedhin. Kuni amanaadha, kuni ganaadha otoo hin jedhin. Kuni amantaa kana hordofa, kuni amantaa sana hordofa otoo hin jedhin walqixa jaallachuu danda'u. Walqixa jaallachuu danda'uun sadarkaa qulqullummaati jechuudha. Akkasumallee kuni jaallee kooti, kuni diina kooti jedhanii otoo addan baasin namni hunduu
akka bifaa fi fakkeenya waaqayyootti waan uumameef qofa jaalachuudha. Otoo addan baasan jechuudha. Kuni waan salphaa fakkaata. Garuu qulqulloonni sadarkaa kanarra ga'an kana salphumatti raawwachuu danda'u. Isaan gidduu qulqulloonni gaafa sadarkaa kanarra ga'an dhiira, dubartii, diimaa, gurraacha, adii wanti jedhamu hin jiru isaan bira. Hundayyuu qixxumatti jaalatu, wal qixa jaalatu jechuudha. Kuni bineelda, kuni bineensa, kuni nama otoo hin jedhin hunda wal qixa jaalatu. Nuti yoo akkamii jaalala kanarratti nama tokkotti kan dhiyaannu maal isaa ilaalleeti. Naannoo nuti itti dhalaletti waan dhalateef, amantaa nuti amannu waan amaneef akkamiin jaallanna nuti nama. Waaqayyo gooftaan keenya maal jedhe? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan isin jaallatan qofa yoo jaallattan caalman keessan maali? Warra isin jaallatu qofa filattanii yoo jaallattan caalman keessan warra namanirra maalidha? Hiriyaa keessa si jaallatu qofa deebistee jaallatta yoo ta'e, isa siif dhimmamu qofaaf deebistee dhimmamta yoo ta'e, warra nama jibban caalaa maalidha caalmaan kee? Gooftaan itti fufee maal jedheera? Qaraxxoonnis isuma kana gochaa hin jiranii. Egaa qaraxxoota jechuun akkaataa ammaa kana otoo hin ta'in bara gooftaan keenya lafarra deddeebi'aa turetti qaraxxoonni yookiin namoonni qaraxa hojjetan namoota tuffatamoo fi cubbamoo akka ta'anitti namoota yaadamanidha. Yihuudoonni namoota qaraxa qaraxan akka cubbamootatti yaadu. Akka cubbamootatti, akka tuffatamootti yaadu waan ta'eef fakkeenya kana isaaniif fudhate. Egaa maal jedhe gooftaan? Kan isin jaallatan qofa yoo jaallattan caalman keessan maali? Dhugumatti saba waaqayyoo kana deddeebinee yaaduu qaba. Maal gochaa jirranti? Namootuma nu jaallatan qofa jaallanna. Qarshii irree gaafa liqeessinu akkami? Nama nuuf deebisuu danda'uuf liqeessina moo nama deebisuu hin dandeenyeefis illee liqeessina? Akkami? Waa tokkoof nama yeroo filannu, nama nutti dhiyaatu, nama nu jaallatu filanna moo nama hunda wal qixxeessinee dorgomsiisnee filanna? Kana egaa yaaduun barbaachisaadha. Qulqulloonni garuu waan kana keessan seenan jechuudha. Qulqulluu haa ta'u, cubbamaa haa ta'u, hundayyuu qixa jaallatu. Hundumayyuu qixa isaaniif dhimmamu. Hundumaaf iyyuu jechuudha. Kun egaa sadarkaa qulqullummaati. Sadarkaa qulqullummaa lubbuu kana keessatti inni afuraffaa fi inni dhumaa kan qulqulloonni irra gahan bakka hunda gahuu kan jedhamu kana afaan Gi'iziitiin husat isa jedhamu san jechuudha. Bakka hunda gahuu danda'u. Yeroo kanatti qulqulloonni asirra gahan kan nama dinqu bakka tokko ta'anii waan iddoo biraatti raawwatamu beekuu hin danda'u. Biyya tokko ta'anii biyya biraatti waan raawwatamu. Mana tokko ta'anii mana biraatti waan raawwatamu beekuu hin danda'u. Otoo qaaman hin deemin jechuudha. Otoo qaaman hin deemin bakka yaadametti waan ta'aa jiru sana beekuu ni danda'u. Qulqulloonni sadarkaa bakka hunda gahuu kanarra gahan jechuudha. Sadarkaa qulqullummaa lubbuu kanarra qulqulloonni gahan qaaman otoo iddoo sana hin deemin waan iddoo sanatti raawwatamaa jiru beekuu danda'u. Kana fakkeenya fudhachuudhaaf raajicha Eelsaa ilaaluun gahaadha. Kitaaba lammaffaa moototaa boqonnaa 6 irratti akkuma arginu. Raajichi Eelsaa bara turetti mootiin Sooriyaa biyya Israa'el irratti waraana banuuf loltoota isaa wajjin hin mari'ata. Iddoo akkasii dhokannee guyyaa akkanaa baanee mootummaa Israa'el yookaan uummata Israa'el ni waraannaa jedheetu mari'ata. Eelsaa garuu biyya Israa'el taa'ee wanta mootiin Sooriyaa godoo isaa keessatti haasa'aa jiru kana argeetu eenyutti hima? Mootii Israa'elitti hima. Warri Sooriyaa guyyaa akkasii iddoo akkasii dhokachuu fi si waraanuu fi of eeggadhuuti iddoo akkasitti waraani jedheetti. Warri Sooriyaa inni dhufu inni dhokatu mo'amanii galu. Mo'amanii galu. Yeroo 2 yeroo 3 yeroo baay'ee jechuudha. Gaafa kana mootiin Sooriyaa suni nu keessaa namni mootii Israa'elitti michoome ni jira. Wanta namni asitti haasa'u iccitii waraanaa namni itti himu ni jira jedheetu gaafa jeeqamu loltoota isaa keessaa yookiin tajaajiltoota isaa keessaa inni tokko maal jedhe lakkii akkasii miti. Namni mootummaa yookaan mootii Israa'elitti michoome jiraatee otoo hin ta'ini nama waaqayyoo kan ta'e raajichi Eelsaa biyya isaa keessa taa'ee wanta ati asitti godoo kee keessatti haasoftu ni argeetu mootii Israa'elitti himaa jedhe. Gaafa kana eessa akka jiru gaafate mootichi Sooriyaa sun Eelsaa eessa jira? Iddoo inni jirutti mane. Doottaa iddoo jedhamu akka jiru. Isa booda loltoota fardeenii ergee, loltoota lafarraa ergee, warra gaarii lolaatiin deeman ergeetu Eelsaa fidaa kottaa jedhe. Gaafa kana loltoonni sun dhufanii
bakka Eelsaa jiraatu sana ni marsanii magaalittii sana gaafa marsan halkan marsanii bulanii tajaajilaan Eelsaa sun immoo ganama gaafa ba'u Giyaaz inni jedhamu ganama gaafa ba'u maal arge? Loltoonni sun naannoo sana marsanii ni arge. Gaafa kana maal goonaa jedheetu ni boo'uudhaaf ka'e jechuudha. Nuuf wayyoo nu ajjeesu jedheetu tajaajilaan Eelsaa sun rifate jechuudha. Eelsaa garuu maal jedhe? Tasgabbaa'ee nu faana kan jiran warra isaan faana jiru irra ni caalu jedhe. Nu faana kan jiran isaan faana warra jiran caala baay'atu lakkoofsaanii jedheetu gaafa kana Giyaaziif ija isaa akka banuuf gara Waaqayyootti ni kadhate jechuudha. Eelsaa gaafa kadhatu ijji tajaajilaa Eelsaa sun gaafa banamu innis Eelsaa duuba loltoonni baay'een akka jiran loltoonni afuura baay'een akka jiran ni arge jechuudha. Gaafa kana Eelsaa gara Waaqayyootti kadhannaa maalii dhiyeesse? Namoota biyya Sooriyaatii dhufan kana ija isaanii akka balleessu Waaqayyo. Ija isaanii akka jaamsu gara Waaqayyootti kadhannaa dhiyeesse. Waaqayyos ija isaanii ni jaamse. Gaafa kana Eelsaan ofuma isaatii Eelsaa jettanii kan barbaaddan koottaa isinitti nima jechuudhaan ofuma isaatii gaggeessee iddoo biraatti dabarseera jechuudha. Egaa asirratti maaliif kaasne kana? Eelsaan egaa bakka sana taa'ee otoo gaarri isaan dhorkin otoo keenyaan yookiin girgiddaan mana mootii Sooriyaa isaan dhorkin wanta mootiin Sooriyaa achitti haasa'u sana laayivii ilaalaa ture jechuudha. Akka amma laayivii jennu kana. Televezyiinii laayivii jenneetu iddoo waan san jiru sana dabarsanaa miti. Akkasitti ilaale jechuudha. Egaa qulqulloonni asirra gaanis bakka tokko ta'anii bakka biraatti waan raawwatamu ni argu jechuudha. Walitti haasa'uuf illee bilbila hin barbaadani. Fiilmii tokko irratti argitanitti yaada fiilmii hafuuraa irratti yookiin kitaaba tokko irratti dubbistanitti ta'uu danda'a. Akka keenya bilbila walitti hin barbaadan. Isaan qulqulluun tokko iddoo biraa qulqulluun tokko immoo iddoo biraa taa'ee walitti haasa'u. Kallattumaan jechuudha. Maalirra waan ga'aniif sadarkaa kanarra waan ga'aniif kuni kennaa Waaqayyooti egaa. Waaqayyootu isaaniif dabale waan ta'eef qulqullummaa lubbuu kana gaafa gonfatan kanarra gahuu jechuudha qulqulloonni. Egaa qulqullummaa lubbuu akkaataa kanaan gaafa laallu inni itti aanu qulqullummaa lapheeti. Qulqullummaa sadaffaa fi inni dhumaa jechuudha. Qulqullummaa lapheeti. Qulqulloonni qulqullummaa foonii gonfatanii qulqullummaa lubbuu gonfatanii erga xumuranii booda garamitti darbu? Gara laphee isaanii qulqulleeffachuutti darbu jechuudha. Kuni kennaa isa dhumaa kabaja isa dhumaati. Qulqullummaan kuni qulqullummaan laphee sadarkaa gonkummaan itti gonfatamudha. Gonkaa ta'uun namarraa adda ta'uun foon ofiis laphee ofiis lubbuu ofiis sadarkaan itti qulqulleeffatamudha jechuudha. Sadarkaan qulqullummaa lubbuu kuni. Qulqullummaa lubbuu irraa gara kanatti akka hin guddanne qulqulloonni jechuudha yookiin namni hafuuraan tokko sadarkaa qulqullummaa lubbuu irraa gara qulqullummaa laphee kanatti akka hin guddanne seexanni waraana guddaa isaanitti bana sadarkaa kanatti. Waraana guddaa jechuudha. Yaadamuuf illee kan ulfaatu. Waraana isaan irratti bana. Karaa garaagaraatiin isaan yaala. Maaliif? Sadarkaa sanarra akka kufaniif jechuudha. Maal fa'aa godha? Fakkeenyaaf sammuu fi yaada isaanii qisaasessuu fi dhiphisuu ni yaala. Yaadni isaanii akka qisaasamu. Ija isaanii Waaqayyo irraa akka kaasan. Sadarkaa jireenya kana irra gaanirra akka kufan sammuu isaanii garaagaranitti yaada isaanii garaagaranitti qisaasessuu fi bittinsuudhaaf ni yaala seexanni isaati kanatti. Humnaa ol jechuudha. Yaaduu illee hin dandeenyu yaada sana. Humnaa ol. Yaadni isaanii iddoo biraa akka ta'u wantoota garaagaraatiin baay'isee isaan qora jechuudha. Egaa jireenya kanatti gaafa seennu kana yaada deemuu barbaachisaadha jechuudha. Qormaata Waaqayyoo irraa adda isaan baasuu danda'a jedhee yaadu kamiyyuu isaan irratti yaala. Isa kamiyyuu jechuudha isaan irratti yaala. Namoota irra bulee isaan jeeqa isaan lola. Namoota irra bulee isaan arrabsa. Namoota irra bulee gad of qabummaa isaanii akka dhabaniif akka isaan boonaniif wantoota baay'ee isaan irratti taasisa jechuudha. Haa ta'u malee garuu qulqulloonni egaa jabina waan qabaniif kadhannaa isaaniitiin jabina Waaqayyo isaaniif kennuun yeroo darbanitti garuu maal godha dhumarratti ofii isaatii qaamumaan dhufa jechuudha seexan. Qaamumaan maal fakkaatee dhufa? Loltuu fakkaatee isaan dhaana. Loltuu fakkaatee ulee qabatee jechuudha isaan rukuta. Qaamumaan jechuudha seexan. Bofaa fi jawwee fakkaatee isaanitti marama. Leenca, qeerransa, bineensa garaagaraa ta'uudhaan isaan sodaachisa jechuudha qulqulloota. Isaan garuu kadhannaa gooftaatiin gooftaa kadhachuudhaan jabina Waaqayyootiin ni darbu jechuudha. Kana hundayyuu bira ni darbu. Kana hunda gonfatanii kana hunda dandamatanii gaafa darbanii qulqullummaa laphee kana keessatti sadarkaalee sadii Waaqayyo isaaniif kenna. Kabaja sadii isaaniif kenna. Inni tokkoffaan kabaja ergamoota arguu isaaniif kenna.
ergamoonni waaqayyo yeroo galateeffatan kabaja arguu isaaniif kenna. Lammaffaa ifa keessa akka deeman ifatti akka lixan isaan taasisa. Sadaffaa immoo ibiddummaa akka gonfatan isaan taasisa jechuudha. Gaggabaabsina haa ilaallu. Sadarkaa qulqullummaa laphee kana keessatti inni tokkoffaan ergamoota arguu danda'udha. Nitsaarii malaa'ikti isa jennu san jechuudha. Ergamoota arguu danda'u. Yeroo kanatti qulqulloonni fooniin otoo jiraatanuu ergamoota waaqayyo magaalaa isaaniitti arguu danda'u. Ergamoonni waaqayyo magaalaa maal jedhamu keessa jiraatu. Iyyoor, Raamaa, Erer bakka jedhamanitti waaqayyo akkuma isaan jiraachise barumsa sirna uumamaa irratti akkuma beekamu jechuudha. Samiiwwan torban keessaa samiin sadii iddoo jireenya ergamootaati. Iyyoor, Raamaa fi Erer. Qulqulloonni egaa jabaatanii qabsuranii sadarkaa ergamoota arguu kanarra gahanii otuma foon isaaniitiin jiraatanuu maal argu jechuudha. Qulqulloonni yookiin ergamoonni kunneen qulqulluu jedhanii waaqayyo yeroo galateeffatan ni argu jechuudha. Kun kennaa akkamiiti? Fakkeenyaaf Isaayyaas raajicha Isaayyaas boqonnaa 1 irratti gaafa ilaaltan kana fakkeenya fudhachuudhaaf kirubeelii fi suraafeeliin akkamitti akka inni arge. Yeroo inni tokko ergamaa isa biraatiin qulqulluu jedhee waaqayyo yeroo inni galateeffatu akka arge kitaaba raajicha Isaayyaas boqonnaa 6 irratti waan agarru jechuudha. Qulqulloonni immoo egaa bara kakuu haaraa kana keessatti immoo qulqulloonni sadarkaalee kanneen irra gahan immoo sadarkaa kana caalu irra gahu jechuudha. Sadarkaa kana caalu irra gahu. Yeroo kanatti jireenya foonii fi yaada isaa dagachaa waan dhufaniif hojii foonawaa ni irraanfatu. Ni dagatu jechuudha. Hojiin foonawaa maal akka ta'e qulqulloonni jechuudha. Namni hafuurawaan sadarkaa kana irra gahe hojiin foonawaa maal akka ta'e dagachaa dhufa. Jireenyi isaanii ergamoota walii waan ta'uuf jechuudha. Fakkeenyaaf qulqulluu Yaariid galata ergamoota akka arge baranneerra. Galata ergamoota argee akka dhufe. Nyaata ergamoota ilma namaatiif fidee akka dhufe jechuudha. Yeedaloodhaan illee yeedaloo fi barreeffamoonni qulqulluu Yaariid akkam akka mi'aawaa akka ta'an jechuudha. Inni illee sadarkaa kanarraa akka ga'e jechuudha. Qulqulloonni akkasii kuni galata ergamoota yeroo dheeraadhaaf ilaalaa turanii yoo dhufan lafatti gaafa deebi'an jechuudha. Waan yeroo muraasa illee turanii dhufan isaanitti hin fakkaatu. Waggoota dheeraa illee otoo ilaalanii dhufanii mi'aa galata ergamootaa sanarraa kan ka'e bareedina isaatirraa kan ka'e laphee quubsuu isaatirraa kan ka'e yeroo muraasa illee turanii waan dhufan isaanitti hin fakkaatu jechuudha. Battala turanii waan dhufan isaanitti hin fakkaatu. Maaliif egaa waaqayyo sadarkaa ergamoota waaqayyo arguu akka danda'an kabaja isaaniif kenneera waan ta'eef jechuudha. Egaa saba waaqayyo akkam akka nama hawwisiisu jechuudha. Sadarkaan kun waaqayyo hunda keenyaafuu sadarkaa kanarra geenyee qulqulloota waaqayyo ergamoonni waaqayyo gaafa galateeffatan akka agarru fedhaaf jaalala isaan nuuf ta'u. Sadarkaa qulqullummaa laphee keessatti inni lammaffaan ifatti lixuu kan jedhamudha. Ifatti lixuu tasaxmoo birhaan isa jennu jechuudha. Sadarkaan kun immoo sadarkaa addaati. Sadarkaa kanatti qulqulloonni guutummaatti ifa keessa jiraatu. Garba ifaa keessa socho'u. Naannoon isaanii ifa ta'a jechuudha. Ifa jechuudha. Ifti kun yoo ilaalan ija kan nama miidha. Fakkeenyaaf ijji aduu, ijji baatirii yookaan ifti jechuudha. Ifti aduu, ifti baatirii, ifti ibiddaa yoo ilaalle nu miidha ija keenya. Ifti qulqulloonni kun keessa seenan garuu ija kan nama miidhu miti. Ija kan nama jaamsu miti. Kan nama gubnees, kan nama gubus miti. Ifti waaqayyo isaaniif kennu kun jechuudha. Egaa qulqulloonni sadarkaa kanarra ga'an guutummaa isaanii ifa keessa jiraata jechuudha. Ifa keessa jiraatu. Urgaa fi mi'aan ifa kanaa gammachiisaa ta'uu isaatirraa kan ka'e mi'aan isaa jechuudha. Mi'aan isaa urgaan isaa lubbuu foon irraa adda baasu hanga ga'uutti gaha jechuudha. Lubbuu foon irraa adda baasu hanga ga'uutti gaha. Mi'aa isaarraa kan ka'e jechuudha. Ifti kun malee ifa akkuma nuti beeknu otoo hin ta'in ifa addaa waaqayyo isaaniif kenna jechuudha sadarkaa kanatti. Kanaaf qulqulloonni sadarkaa kanarra ga'an sadarkaa ifatti lixu ifa keessa deemuu sadarkaa kanarra ga'an qulqulloonni ifaan socho'uu jechuudha. Inni kan biraa sadarkaan qulqullummaa inni dhumaa sadarkaa maal jedhamudha? Ibidda ta'uu sadarkaa jedhamu jechuudha. Ibidda ta'uu yookaan afaan Gi'iziitiin kawina isa jennu jechuudha. Ibidda ta'uu maqaa biraatiin illee Sillaasee arguu jedhamee ni waamama jechuudha. Sadarkaan kuni ibiddummaan kuni yookaan ibidda ta'uun kun sadarkaa qulqullummaa isa dhumaati. Sadarkaa qulqullummaa isa dhumaati jechuudha. Sadarkaa kurnaffaadha. Qulqullummaa laphee keessaa immoo sadarkaa sadaffaadha. Ibidda ta'uu danda'u jechuudha.
yeroo kanatti qaamni qulqulloota seexana kan gubuu fi ofitti dhiyeessuu kan hin dandeenyedha. Seexanni itti dhiyaachuu hin dandeessu jechuudha. Sa'aatii kanatti sadarkaa isa darbe sana irratti akkam akka isaan qoru, akka isaan sadarkaa kanarra hin geenye akkamittiin akka isaan gufuu isaanitti gufuu ta'uuf yaadu, akkamitti akka yaalu jennee turre. Amma garuu isaanitti dhiyaachuu hin danda'u jechuudha sadarkaa kanarra gaafa ga'an. Fakkeenyaaf qulqulluun Baasiliyoos inni Qiisaariyaa jechuudha. Barumsaatiin illee baay'ee beekna qulqulluu kana. Sadarkaa kanarra gahuu waan danda'eef ilbiisonni jechuudha. Ilbiisonni uffata isaatirra gaafa bu'an gubatanii lafatti kufaa turan. Kana eenyutu arge? Qulqulluu Efreem isa Sooriyaa isa galata Maariyaamii nuuf barreesse santu arge. Ilbiisonni uffata isaaniitirra gaafa bu'an gubatanii akka waan ibiddarra bu'anitti lafatti akka kufan argeera jechuudha. Sadarkaa kanarra waan ga'eef. Qulqulluu Efreem inni Sooriyaa egaa qulqulluu Baasiliyoos isa Qiisaariyaa biratti barachuudhaaf gaafa deemu kabaja qulqulluu Baasiliyoos akkaataa kanaan argeera jechuudha. Kana kitaaba Maariisaaq seensarratti argachuu ni dandeenya jechuudha. Seenaa isaanii kana garuu qulqulluun Baasiliyoos sadarkaa ibidda ta'uu kanarra waan ga'eef uffanni isaa ilbiisota hanga ajjeesutti gaheera jechuudha. Sadarkaa kanatti egaa qulqulloonni yookiin namni hafuura waan sadarkaa kanarra gahee haalli jiruuf jireenya foonii itti yaadatamu. Dharraan foonii tasuma hin jiru jechuudha. Dharraan foonii, fedhiin foonii tasuma hin jiru. Gara hafuurummaatti guutummaatti yaadni isaanii gara hafuurummaatti jijjiirama jechuudha. Ejji isaanii, qaamni isaanii, guutummaan isaanii hafuura ta'a jechuudha sa'aatii kanatti. Yaadni isaanii hunduu yaada Waaqayyoo ta'a. Ifti gooftummaa Waaqayyoo irree isaanitti mul'ata jechuudha. Yaada isaaniitiin ifa gooftummaa Waaqayyoo ni argu. Sa'aatii sadarkaa kanatti jechuudha. Egaa sadarkaan kun sadarkaa Waaqayyoon argu waan ta'eef sadarkaan kana caalu waan hin jirreef qulqulloonni kana booda sadarkaa biraa kabaja biraa hin barbaadan jechuudha. Waaqayyoon argu erga danda'anii sadarkaan kana caalu waan hin jirreef kana booda kabaja hin barbaadan jechuudha. Egaa qulqulloonni akkaataa kanaan sadarkaa qulqullummaa keessa darbaniitu Waaqayyoon fakkaachuu bira gahu jechuudha. Bira gahu jechuudha. Kanaaf Waaqayyo gooftaan keenya nutis hanga dandeettii keenya hanga inni nuuf eeyyame sadarkaalee kanneen hin jiraanne kabaja qulqulloonni argatan akka argannu fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaa sadarkaan qulqullummaa gabaabumatti kana fakkaata. Egaa barumsi kuni waa'ee qulqullummaa irratti barumsa kennamu waan ta'eef achirratti bal'inaan barachuu ni dandeessu. Nuti garuu hafuurummaa ortodoksawaaf yaadota nu ta'an keessaa fudhanne Waaqayyo gooftaan keenya kan baranne hin jiraanne firii 30, firii 60, firii 100 akka buusnu fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Yeroo taanutti mata duree biraatti hanga walitti deebinutti nageenya Waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Nagaan tura.